Harka fuune ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoonniif hordoftoonni miidiyaa keenyaaf tiyuub bakka jirtanitti nagaan keenya kabajaaf jaalalaa isiniif haa ta'u jecha akkuma beekamu miidiyaan keenyaaf tiyuub qophiilee bohaarsuuf bashannansiisoo yeroo garaa garaatti isinii qabatee dhufuun beekama. Har'as qophii waa irraa bartu jennee yaadnu tokko waa'ee artistoonni gameeyyiin aartii Oromoo keessatti bu'uura cimaa buusan gara mootummaa Waaqayyootti dabalamanii yaada waa'ee addunyaa sirbaa keessa turan irratti yaada isaan nuuf laatan tokko tokkoon isiniif qabannee dhufne irraa amma xumura qophii keenyaatti miidiyaa keenyaaf tiyuub jedhu kana sabiskiraayib gochaa akka nu faana turtan affeerraa kabajaa isiniif dhiyeessinaa nu waliin bu'aa. Akkuma beekamu aartistoonni keenya gameeyyiin kanneen akka aartist Abbatoo Kabbadee, aartist Abbabaa Abbashuu, aartist Daagim Mokonnon akkasuma aartistii keenya beekamtuu Ilfinesh Qannoo maatii Waaqayyootti wayita dabalaman yeroo garaa garaatti miidiyaa hawaasummaa irratti ijoo dubbii ta'anii turuun isaanii ni yaadatama. Akkasumas dhiyeenya kana miidiyaa hawaasummaa toora Araaraatiif World Wide irratti mul'achuun miidiyaaleen hawaasummaa garaa garaa wal harkaa fuudhanii waa'ee aartistii keenya beekamaa Caalaa Bultumee wayita dubbatan agarree jirra. Kunis maalirraa ka'ee gara maatii Waaqayyootti akka dabalame yaadonni garaa garaa ka'aa turaniiru. Nutis kanumarraa ka'uudhaan artistoota kana dubbisnee waan isiniif qopheessine isiniif qabannee dhufne irraa ammas miidiyaa keenyaaf tiyuub jedhu kana sabiskiraayib gochuun nu faana yoo buutan odeeffannoo bal'aa waa'ee kanaa irratti akka argattan abdii qabna. Nu faana bu'aa. Aartistoota bebbeekamoo kanneen keessaa jalqaba irratti kan dubbisnu aartist Abbatoo Kabbadee yoo ta'u, innis waa'ee jireenya isaarraa ka'uun waan tokko tokko nutti mihiraa nu faana bu'aa. Aartist Abbatoo Kabbadee waa'ee jireenya isaarraa wayita ka'u ammatti biyya Ameerikaa jiraachaa akka jiruu fi waldoota garaa garaa keessatti tajaajila garaa garaan akka hirmaachaa jiru nutti himeera. Haaluma kanaanis faarfannaa yeroo darbe akka hojjetee fi faarfannaa isaa keessaa akka malee kan jaallatu waan ancitee sitti hafeef anatu beekaa akka ta'e dhugaa nuuf ba'eera. Waa'een aartist Abbatoo Kabbadee dubbisnee isiniif qindeessine kanaan kan ga'u miti. Kanaafiyyuu maatii keenyaaf tiyuub ta'uudhaan guutummaa isaa akka hordoftanii kabajaan isin affeerraa ammas viidiyoo taanuun akka hordoftan isin affeerraa.